Misoomni koriidarii fi inisheetiiviiwwan bocamanii hojjetamaa jiran kan abdii namatti horan ta'uu hirmaattonni waltajjii marii uummataa magaalaa Adaamaaf godina Shawaa tokko dubbatan. Erga mootummaan jijjiiramaa dhufee hojiilee misoomaa hojjetamaniin fayyadamoo ta'uu isaanii jiraattonni godina Shawaa fi Adaamaa dubbatan. Adaamaan dira amma dhiiste hinqilfee hoddaduun namaan walladuutu jira dhiibne hirriiba kabajamoo keenya wajjin dhaabbannee hirrafnu hirriiba dhiisne jirra sa'aan afur quufa geesse. Sa'a 18 dalagachuudha qabna jechuudha. Misoomni koriidarii fi inisheetiiviiwwan bocaman hojjetamaa jiran kan abdii namatti horan ta'us kaasan. Haa ta'u malee amma rakkoolee qaala'insa jireenyaa kenni tajaajila wal fakkaataa ta'e jiraachuu dhabuu fi rakkoolee dhiyeessii boba'aa akkasumas dargaggoonni hirmaannaa hunda galeessaa akka qabaatan taasisuun ammas furmaata guddaa kan barbaadu ta'uu himan. Misoomanis immoo amma kan duratti argitan paappaayee, horsiisa loonii, loon aannaniitiif furdisas kanaafi kan kana fakkaatan naannoo san jiran. Haa ta'u malee wanti guddaan walitti hidhamsa gabaatii fi karaan rakkoo jiru. Karaan bu'uurri isaa erga bu'ee turee jira barana jedhamaa bara kana jedhamaa bara baraan irra deddeebi'ameetuma haga ammaa hin xumuramne. Kanaafuu kiiloomeetira 10 waan hin guunne kan kana caaluu mootummaan kunis ta'ee uummanni kun kan bira dhaabbatee hojjetu waan ta'eef ammallee ilaallamee dhimmi kun yoo nu saffise misoomni keenyallee hin saffisaa. Dhimmi ulaa galaanaa fi nageenya xiyyeeffannoo nama hundaa ta'uu qabas dhaaman. Misooma hunda galeessa akka dhufuuf hirmaannaa isaanii kan cimsan ta'us dubbataniiru. Galaana diimas nuti har'as barus Dr. Abiyyi keenya jechoota inni arraba isarraa ba'e wanni dhugaan taane takkittiin hin jirtu jechuudha. Kanaafuu unkaan dhiiraa miti nutu dubartoonni hamilee qabna maaliif duraanis ni beeyna akka keenya taate maatiin keenya nu barsiisaa turan. Yaadotaa fi gaafilee hawaasarraa kaaniif qondaaltonni mootummaa olaanoo deebii kan laatan yoo ta'u misooma qonnaa babal'isuu kenna tajaajila si'eessuuf qaala'insa jireenyaa jiruuf hawaasni akka dandamatu daballiin mindaa taasifamuu ibsaniiru. Nageenya waaraa fiduuf mootummaan waamicha araaraa nagaa godhuun qaamolee hidhatan harka kennaa kan jiran ta'uu ibsuun hawaasni hundi naannoo isaa eeguu qabas jedhan. Nama hidhatee waraana tokko waraana isaa irraa buusuudhaaf asii achi waraannee meeshaa isaa irraa buusuu dandeenya. Garuu ilaalcha mataa isaa sirreessuu dandeenya. Meeshaa waraanaa harkaa buufne malee ilaalcha diinummaa sammuu isaa keessa jiru haquu hin dandeenyu. Inni sirratu kan danda'uun mariidhaan waliin dubbachuudhaan kanneen hojiiwwan hafan jiru. Kanumatti aansee kan biraa dargaggoota Shawaa keessatti bu'aa nageenya amma dhufeessaa jirru bu'aa misoomaa keessatti gaheen dargaggoota Shawaa baay'ee guddaadha. Dargaggoota hanga bosonaa deemanii hiriyoota isaanii fidanii dhufantu jira. Nageenya aanaa isaaniitiif nageenya ganda isaaniitiif adda kennanii dargaggoota dhaabbatantu jira. Sagatta'iinsaa fi eegumsa irratti dargaggoota dhaabbatantu jira. Akka kanaan duratti dargaggeessi waan muraasaan dogongoree diinatti galaa ture sun akka dhaabbatuuf dargaggeessi baay'ee socho'ee jira, baay'ee hojjeteera. Kanaaf tokko kanas irratti hojjetuu qaban. Qindoomina dargaggeessu hojjechuu barbaachisa. Akkuma sila akka gaafiitti ka'es marii adda addaa leenjii adda addaa dargaggoota hirmaachisuun bu'aa nuu fida malee miidhama addaan qabu. Kanaaf isa keessattis ilaalaa waan deemnu akka jiru kaasuufini qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee falli guddaan oomisha dabaluudha. Alseerummaa to'achuu danda'uudha. Qotee bulaa oomishuu fi warra fayyadamuu danda'u magaalaa keessa jiru yoo walitti hidhuu dandeenye falan argata. Manni murtii aadaa fi duudhaa uummata Oromoo karaa kabayyeen aadaa fi safuu uummata sabaaf sablammii karaa kabayyeen uummanni kamuu dhimmi isaa kan keessatti ilaalamudha. Dhimma kanammoo gara aadaa gara qaccaasifama keenyatti oofinne karaarraa goraa jechuudha. Kanaaf yoo amma barreessitoota eegalle manguddoota bilisaan laalaniifis mindaa kaffalaa jechuu dandeenya jechuudha booda. Inni guddaan uummanni keenya safuuf safeeffannaa isaatti deebi'ee rakkoo waliin akka hiikkatuuf. Isa immoo namni hundi akka hin laalle seeran akka deeggaramee deemuuf. Kanaaf akkasitti akka laallu yaada keessa galchuufi kanaan alatti galuu deeggarsoota biroo barbaachisu bifa biraatiin kan laallu ta'a jechuudha. Akka waliigalaatti mana murtii aadaatiif jedhamee qarshiin guuramu hin jiru jechuudha. Mana murtii aadaatiif jedhamee qacarriin gaggeeffamu hin jiru jechuudha. Akkamitti immoo deeggarraa kan jedhu inni
hojimaata keessootiin waldeeggarsa keessootiin dargaggoota baratanii bilisaan jiraniin namoota keenya jiraniin waldeeggarree cimsinu akka ta'e uummanni keenya akka hubattan yaada kaasufanii. Fayyadamummaa biyyaalessaa mirkaneessuuf mootummaan tarkaanfii garaagaraa kan fudhachaa jiru ta'us himaniiru. ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምን በተመለከተ በስፋት ተናግራቸዋል። የህዳሴ ግድብ ማለቁ ትልቅ ታሪካዊ ምዕራፍ ነው ለሀገራችን። ፋይዳ ቢያሌሳ ወሊን ወልቀበቴ ሂዲ ሃሮምሲ ጉድቺ ጡሙራሙን ኢሳ ሴና ቦቆና ብየ ኬኛል ሶቺ ዲፕሎማሲ ኬኛ ሁምና ጉዳዳን ከን ጉዲሴዳስ ሚልካይነ ገመ ከናን ሙለቴፍ ሚልካይነ ገመ ከናን ሙለቴ ፋይዳሌ ቢያሌሳ ቢሮ ረትስ እንጂፈኖን አከ ደበለሙ ጋፊ ዲማ ውላ ገላና ረት ኢትጋፈተሙማ ፊ ጥየፈኖ ጉዳዳን ሚልኬሱ ቀም ይሄንን ጉዳይ በከፍተኛ ኃላፊነትና ጥንቃቄ ሰላማዊ ህጋዊ በሆነ መልኩ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥያቄ በሚያሳካ መልኩ መንግስት ኃላፊነቱን ወስዶ በቀጣይ የሚሰራበት ነው የሚሆነው።